terrorism individualonni maqaasaatiif jedhanii dhala namaa asii gad mataasaa galagashaniiti Shaashimanne kan jedhamu one small district city. Ati eessaa baate nama nan eessaa baateetu gandaan Shimallis faa ijoollee warra tikee sana security kana damballaash faa jala galteetu attama baakee abbee ijoollee gandaan qooddaati Hacaaluu waan si jaalladhu fa individualonni asirra jiran kuni maal yaadanii ilaalchi isaanis maali kaayyoo maalii qabu kan jiru isaan naalaallee makiinaa fudhattee caccabduu makiinaa biltiginnaan sitti kenniteef lafa hektaara 6,000 yookiin 600 yookiin maaloo 6 sitti kenniteef biizinesii irratti eeyyama sitti kennitee alaagashuu keessaa gaa baasuu kana iddoo kaleessi Tigireen hojjettu. Waliif birmannee tokko haa taanu mee tokkummaa lammii koo ilmaan Booran bareedumaa Oromoon tokkummaa ilmaan Booran bareedumaa Oromoon tokkummaa. Beekan gulummaa fi agumaan ammas diinummaa isaanii qabsoo amantaa islaamaa fi uummata Oromoo addaan diiguu irratti godhan akkuma itti fufanitti jiru akkuma sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti argaa jirrutti qabsoo diinummaa islaamummaa amantii islaamaa irratti qaban guyyarraa gara guyyatti cimsatanii itti fufutti jiru kan qotiyyoon iyyuu qacceen iyyitii jedhanii Oromoon yeroo mammaaku amantii islaamaa hordoftoonni warri amantii islaamaa hordofu namicha kana tuffannee diqqeessinee bira haa dabarru namni wallaalaan amantii keenya xiqqeessus nabiyyi keenya arrabsus wallaalaan waanuma fedhe haasaa jedhanii warroonni amantii islaamaa hordofan hayyoonni gugurdoon bebeekamoon tuffannee xiqqeessinee bira haa dabarru jedhanii akkuma isaan bira kutanitti inni garuu itti cimee itti dabree sadarkaa amantii islaamaa kassasuu biyya Ameerikaa irratti seeratti dhiyeessuudhaan amantiin islaamaa teerorizimiidha warroonni amantii islaamaa hordofan nama gurra'uu nama qaluu addunyaa kanarraa nama dhabamsiisuu hedduu jedhee kassasee jira arrabsoo ijoollee miidiyaa garaagaraa irratti na arrabsan walitti guuree qindeeffadhee mootummaa Ameerikaatti dhiyeessee jira kana booda amantiin muslimaa ni kassafamaa addunyaa kanarraa ni bada jedhee haasa'utti jira kanaafi kan kana fakkaatan wajjin haasofnaa viidiyoos gaggabaaboo qabadhee dhufee jira. Beekan gulummaa ammoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa keessatti ga'ee guddaa akka taphataa ture ibsatee jira karama salphaadhaan viidiyoo sanis isiniif qabadhee dhiyaatee jira zaachaa viidiyoo inni godhe Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaatiin guyyaa muraasa dura bahee mana keetitti namatitti ergee waan si godhuu na sin garsiisa jedhee miidiyaa kanarratti haasayaa ture viidiyoo sanis qabadhee dhiyaatee jira ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo edila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isin haadha qabuun isin jedha aan mootii miidiyaadha qophii kanarratti wantoota garaagaraa ajaa'ibsiisoo fi wantoota dhagayettanis argitanis hin beekne isiniif qabadhee dhiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama warroonni duraan maatii keenya turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha kallattimaan gara qophii keenyaatti dabarra viidiyoo agumaan ummata islaamaa amantii islaamaa hordofan kassasee jira jedhu tokko isiniif jidduun buuseen deebi'a hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Hamman quba qabutti arraboota siin jedhamanis akkati walitti guurrattee hojiitti seenteen nan beekaa keessumattuu ka ati sareerraa dhalatte jecha dhalataa jedhamuun danda'a. Dhaggeeffataniiru kan hundumaas yaa. Eeyyee kanatti jechaa jirtu amma tuqxeettaa seera qabsiiseera wanta kana jettee waan piroosesii seeraa dhiyeessuudhaaf wantoota keessumattuu miidiyaan har'a darbees jira eegatti darbees jira isaan kanaafi wantoota achi ka'an hunda seeratti qabsiise. Waa'ee dhimma gurbaa kanaayi inni he is in the prison of the Ethiopian government achi jalatti prisonii jira because he is preaching terrorism individualonni maqaasaatiif jedhanii dhala namaa asii gad mataasaa galagashaniiti Shaashimanne kan jedhamu one small district city keessatti akka kanan akka jahadiitti akka isaan nama tokko ajjeesaniif qalanii kana hundumaa it is confirmed and reported. Kanarra darbee ummata gara
advocacy adda biraa ummata violence itti kaasuudhaa fi morma namaa billaadhaan namarraa kutaa gataa islaama kan hin ta'in kan jiru sana kun hundumtuu it is recorded. Kanaaf amma kana dana jiru kuni biyya mirgi namaa eegame keessa taa'ee miliyoonii 50 ka'ee nama kanaa fi hoolii waarii geggeesse nama kana lubbuu nama tokko kana baasuu qaba kan jedhu sirraa kan ka'ee kana hundumaadha. I think they will handle it. Isa kanarratti irraa taasofneerraa haala amma jiru akkamitti nagaan jiraan biyya jiraan iddoo jiraan nagaan keenya akkamittiin eegama akkamittiin provocationii yookaan immoo violence biyyattii kanarraa fageessuu dandeenya. We have to guard and respect American democracy and defend individual rights and American democracy. Kanarratti liberty tokkummaan akkamittiin akka dhaabannu malee wal badheessaa addana ta'anii biyya innocent biyya nagaa sanarratti hoolii waarii yookaan jihaadii awaajaa addana immoo jireenya gaarii jiraachaa sun hin danda'amu. Kanaaf seerrii fi the federal system FBI ni kanarratti highly professionally kan ta'e wanta tokko sanarratti akka hojjetamuu fi I already reported isa kanaadha kanan haasa'uu barbaade. Garuu individual irra I don't have any problem. Ani waan haasa'u yeroo hundumaadha wanni haasa'ame suni backfire qaba. It must have to be changed. The tone has to be changed. Maaliif innocent African citizen, Ethiopian citizen, they are involving for a no reason. Kanaafi fire adda biraatu uuma. Akkuma dhageessan tuffiin amantii islaamaatiif qabu tuffiin ilmaan oromootiif qabu yeroo yerootti akkuma itti fufetti jira. Oromoo muslimaa warra maaf amantiin kenna tuqama oromoo taane oromoo xiqqeessuuf maaf barbaachisa jedhanii mormii garagaraa dhageeffatanii rasuulli kennamaaf arrabsamaa jedhanii miidiyaa garagaraatiin yaada karaa sirriidhaan ibsataniif individualota warroota dantaa dhuunfaatiif jecha olii gadi kaatanii warroota amantii namaa balleessuudhaaf warroota jihaada deebisuudhaaf nama qaluudhaaf deeman jedhe ammas mootummaa Ameerikaa irratti kassasee jira jechuutti jira akkuma dhageessan kuni inni ni jedha. Kana immoo musliimootatu warra islaamaattu itti callise itti usnaaniin inni ammoo kana daran anatu rakkoo keessa isin galcha malee isin rakkoo keessa nan galchitanii ana nama hedduutu nafaana na duuba jira isin waa tokko hin qabdanii jedhe dhaadannoo isaa dhiyeessaa jira. Gaamee gara fuulduraatti itti dhufneetuma ilaalla. Mee beekan gulummaa acee akkamitti itti dhaadate maal jedhee itti dhaadate kan jedhu viidiyoo gabaabaa tokko isiniif jidduun seensisa ammas nafaana tura. Warri akka artista Caaluu Hundeessaas taatanii artistoonni keenya hin gaati deebi'a. Iso dhugaan siniin jira. Hacaalu hingaa saammatteettanii lafa I know makiinaa fudhattee caccabduu makiinaa biltiginnaan sitti kenniteef lafa hektaara 6,000 yookiin 600 yookiin maaloo 6 sitti kenniteef biizinesii irratti eeyyama sitti kennitee alaagashuu keessaa baasuu kana iddoo kaleessi Tigireen hojjettu dabarsitee sii kenniteef jettee Oromoo ati eessaa baate nama nama eessa baateetu gandaan Shimallis faa ijoollee warra tikee sana security kana damballaash faa jala galteetu attama baakee abbee ijoollee gandaan qooddaati Hacaalu waan si jaalladhuufan taargeetii si godhu. Asitti diisiitti si wajjin haasa'edha miti dhaabannee oosaa irratti yaadatta waan gaafa saasofne waan Oromummaa deebitee akkas taate namitti namni. Namni eessa geessi mucaan kun jennee nuyi abdannu addeetu raqa irratti akka namicha kana raqa irratti haftaa. Ati raqa. Ati qaxalee namaan turre ati nama raqatti kufturaati. Akkasiiti. Kanaafi waan xuraa'ummaa kana keessaa naa bayi namitti nanaa ijoollee keenya gandaan lagaan qoodda taanaan kana booda immoo mana ati jalqabsiiste. Maaloo sana kaampaanota keessan walumatti qabeetanii ijoollee ergeetan taajabbii neetwoorkii miila kee jala mana kee keessaa qaba waan ta'eef waraabsiseetan shookoo kanarratti Oromootti agarsiisa. Ilaa jedheetan ilaa waa'ee Hacaaluu Hundeessaa jedheetan tokkoon sitti agarsiisa. Biyya bilisaa keessan jira waa tokko nan gootu nan dhufas ijaanis sin argas. Guyyaa Waaqayyo jedhe injifannoodhaan nan dhufa
Oromoon immoo hin injifata. Waliin teenyees dhugaa Oromoo dubbachuuf jira guyyaa tokko. Yoo lubbuun jiraatte yoo Egaa isiniif tasaakka'ee jira, isiniif ta'ee jira, wanni yaaddan hundi isiniif ta'ee jira. Itti dhaadattanii qabeenya ormaa nyaattee bitamtee jirtaa, mana viillaa ijaarattee, makiinaan deemtee, akkas taate, akkana taate si ajjeesiifnaa jettanii itti dhaadataa turtan. Namni yeroo jalqabaatiif duula Hacaaluu Hundeessaa irratti bane Beekan Gulummaati. Beekan Gulummaa duula qofaa miti, duula duwwaa miti. Biyya keessaa nama qaba, siifi goosisa, nama mana kee beeku, nama si wajjin jiraatuun beeka. Namoota saniin sitti ergee siif goosisa, si arguuf taa'a jedhee dhaadannoo kallattiidhaan miidiyaa irratti bahee itti dhaadate. In turre in bullee Hacaaluu Hundeessaa yeroo gabaabaa inni viidiyoo kana dalage booda wareegamee jechaadha. Yeroo san nuti hundi tuffannee bira dabarre. Beekan Gulummaa akkanumaan haasaa jenneeti bira dabarre. Garuu isaan waa of duubatti abdataniiti haasa'u. Waa of duubaa qabu. Akkanumaa miti tasuma dhufaniiti mikaasan irra hedduun kenna akkanumaan afaan banuu jenna. Afaan qofaa miti. Isaan biyya keessattis biyya alaatittis jibba amantii irratti tokkummaa Oromoo diiguu irratti amantii Islaamaa balleessuu irratti kutatanii tokkummaadhaan gurmaanii qabeenya godhatanii. Oromoon maal barbaada? Wallistoota Oromoo yookaan saba Oromoo cimee dalagatee fooyya'ee makiinaa gaarii oofee mana gaarii keessa jiraatee jireenya gaarii jiraatu arguu hin feenu. Nuti ka arguu feenu Oromoo wallistoota Oromoo artiistoota Oromoo mana jimaa keessatti mana caatii keessatti isaan rakkatanii dhibamanii siree irratti deebi'anii rakkadhee jira ani wallisaa Oromooti ani akkas ta'ee ani qabsaadha na qarqaaraa maaloo Oromoo koona dhaqqabaa maal ka jedhu kana barbaanna malee wallisaa Oromoo yookaan artiistoota Oromoo hojjetanii dalagatanii jijjiiramanii mana gaarii makiinaa gaarii qabatanii biizinasa gaarii keessa seenanii argaman arguu hin feenu. Yeroo isaan akkasii jijjiirame mootummatu bite mootummatu lafa kenneef mootummatu makiinaa kenneef jennee duula irratti goona jecha. Namoota xiiqitti seensifne nama yaada sanuu hin qabne namoonni tokko tokko xiiqanii waan hin yaanne yoo isaaniin jedhan deemanii waan akkasii keessa ka galantu jira. Namoonni akka cee ammoo kutattoonni dhiironni gootonni akka ceedha. Xiiqii keessa galaniit akkasi baanii miidiyaadhaan dubbatanii lubbuu fi sabaaf wareegan jechuudha. Dhugaa dubbataniit lubbuu fi sabaaf wareegan. Miidiyaa irratti baaniitii miti odeessanii oduu gadi naqanii kan sabaaf jiraatan. Miidiyaanii miti kan sabaaf jiraatan. Qaamaan sabaaf jiraataa turan gaafa qaamni isaanii xumura godhates lubbuu isaanii sabaaf kennanii addunyaa kanarraa boqotan. Warroonni kijibdoonni gantoonni akka Beekan Gulummaa fi akka Agummaa saba Oromoo kana bittinneessanii firfirsanii akka sabni kun tokko ta'ee wal jala hin deemne irratti hojii ganamaa galgala hojjetaa jiru. Hojiiwwan isaan hojjetaa jiran keessaa yeroo jalqabarraa hanga har'aatitti hayyoota Oromoo ciccimoo hayyoota Oromoo beektota Oromoodhaan warra ija sabaa ta'an irratti duula gochuudhaan yerootti wanti isaan dalagan erga gara miidiyaa kana dhufanii miidiyaatti dhufuun durattis yeroo biyya keessa jiran akkan Beekan Gulummaa yeroo biyya keessa jiru sadarkaa yuunivarsiitii keessatti Oromoo wal nyaachisu Oromoo qooduu Oromoo kutaan lagaan gaaraan gandaan walitti diraa akka ture hiriyoonni isaa tokko tokko ni dubbatu. Agumaanis sanuma dalagaa ture jechaadha beekamaan. Erga biyyaa bayanii sadarkaa miidiyaa irratti haasa'uudha carraa miidiyaa irratti haasa'uu eegalanis viidiyoon jarri dalagan guyyarraa guyyatti kan saba wal nyaachisu kan saba walitti diru malee kan saba wal tayaa tokko tayaa wal jala deemaa nuti Oromoon kutaa 11 wal qixa nuti tokko dhiiga tokko foon tokko lafee tokko. Amantiin Islaamaa Kiristaanaa waaqeffataan tokko nuti wal jaalachuu qabna wal kabajuu qabna wal fuunee walii heerumnee walirraa horree waliin jiraataa jirra wal haa kabanyu amantii walii haa kabanyu jedhanii guyyaa tokko isaan viidiyoo waraaban hin agarre. Kanaaf isaan diiggaa qofaaf deemu jechuudha. Waanuma hundaafuu an kan isin wajjin ture mootiidha. Yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina horaa bulaa deebana. Bye bye.